الله وبركاته. نال كوميشنروتا مقالة هرناتي في كوميشنرا قد زانيتس نارك بانكي خيسايس نما قمنا جولة تنهمدا وكل ذاتي خيسان ندبسا نقول متي أنا تقولسي سينجرسي سماتي ساني بوتو دمبو أكان أمي واني بربانو كانوا أمي بسجل خيني كبدامي برادي سيجافر دينان دي بسني أمدي يوسف أوكي نتيمي أما سيدي أبسا نتيمي أمدي يوسف فجأة خيريان بيخو جيمي خيريان ورچروت ناسيما سيجله ما شاء أكان أوكي تولي توكم ما كان أوجين وجد لكن يجوا لك استانبر وجد لكن بيغاس هذا ولا دقيفر ورا خلاكم نيتس وني أيجو تروسي ما براتي خلاكم نيتس رئيس بوليسي كوميشنروت اللي كان نما سيجله وني نجيني بيتيدا وني رتوجت نموت خان أما يروح ما تناخن إسنجنا جيران أبشر أوكي مي غربا مي أنا سكانة دبيفنو كده كا أنا سينو كنا تنيمه أمي فولو ديبس أنا أسد بس جرب دي أرجع فولو ديبس يا أمي فأبدي في مرادي وجندا لقي أنا الشيخة أبانس السلام عليكم. وعليكم السلام نجا وعليكم السلام Naga jirtu jabada warni jirta wangari da wan huji bonsa huji lamumma da huji sabati huji dalanama tan tirtan tuni ajanda turbe da fa godatani kambanne hanuman isri damu barbade heddu takka yero amma hujini rabbi durattis naman kanye isine tanaman tiqqeisine tan addunyaa fi akhiratti ittifarfaman dalanama bira dhaabbachuudha wareega kafalanii wareega barbaachisu miidiyaa qaban irratti hojjechuudha akkuma dura nuti warri as keessa jiran hundinuu ni beekanii dubbii maa waldaatis ni beekaa ijoollee feemas hotaa tana nuuf dhiyeessaa jeetiin ture obsaa Yuusufiini maaliif wanni kun duula jabaa barbaada yeroo ammaa namni keenya dhumee jira gabaabdumatti wanni kanaaf wanni irra jirtan gaariidha jechuu barbaadeeti maaliif gurra uummataa naquun fuula uummanni takka paadhaan dhagaa irraa ifee gaasii waan kanarratti lafaa ka'eeti ilmi namaa kuni waan tokko dura firaa dhaabbachuu danda'a. Kanaafin isin deeggaree fayyaa ta'a isin jechuudhaaf dhufee akka biraa waan nagaafatte yoo jiraattes isin qopheedha jechuu barbaadeeti. Baay'ee damina keenya galatoo milfaadhu ati duraanis hojii ta'e ni beeknaa waan ati hojjechaa turtees qophaatee taate malee nama si gargaaruu dhabdi malee nama si cinaa dhaabbatu dhabdi malee waan abdii ogutaka asumaan oromollee fooloo gootu oromollee naa bartu gahee hojii isaatiif waan inni dabarseef fuula isaallee osoo agarree dasna jaa anu oromaan harkeen beekuni. Oke, tu kan nuti lafa dheertuu isa beena itti gaafatan gaafa yemmuu jirullee Anas Sheemamad ture beeyna Anas Sheemamad jechuun itti gaafatamaa Oromoo yemmanii damiinaas akkasuma waan hedduu Oromoof godhaa ture warreen godaansa seeraan alaa san keessatti illee waa hedduu hojjechaa ture asumaan Oromoo naa bartu jechuu barbaadeeti. Abbaalleen itti gaafatamaan garee sanillee isuma akkuma waliigalaatti kumaandara Itoophiyaa Oromoo magaalaa Yamanii koominitiin guddaan isatti gaafatamaan yeroo ammaatiif garuu mana hidhaa keessa jira rabbi nagaanaa baasu asumaan du'aa godhaa fi inshallah yeroo dhiyoonni ba'a waan hundinuu asirratti waan takka dabbaal yoo gaafachuu taate mucaa gartee warra gaara mul'ataa waa biyya san keessaa namoota akkatti awwaalamnillee ni beeka. Maayidhaa keessallee jiraatu gaafa ala jiru akkaataa mucaas namni du'ettee awwaalamuu karaallee tariiqaan nu gaafadhu akkamitti mucaas sun awwaalamuu lama mucaas sun tallaajaa keessa jira awwaalamee maatiin isaallee gartee haadha abbaan isaallee mucaalleen abbaan qabu jaan haadha malee biraamtaa godhuu fi haati tokkicha awwaalamuu danda'u yoo ani nooyini eeyi tariiqaan nuti jala yaane gurmooyinee akka mucaa sana awwaalannu bilisaa nurraa du'e waliigallee akachuun dandame isanu gaafadhu. Mee muraade assalamu alaykum ummata keenya kan jirtan. Wa alaykum salaam ursa. Ana gaafa jira. Dhaggeeffadha ilaa baatii takkaffaarraa dubbii himaa waldaa ka inni reefuun tana jiru ana reefuu wanni dhaatii tunna wanni godhe tiktaakiin na gabbuuse
dubbii himaa waldaa keenni juusunadha. Isin amma mucaa tokkicha kanaaf dubbachuu jirtanii bara 2026 irraa 25 baatii saylaffaarraa ilaa ammaan tanaa Nuuraddiinummaan amma as taa'u kunfaan toora nama 28 olii ajjeesanii miikaa qumaamaa keessa kaayanii darban. Dhaggeeffadhaa naatu isiniif hima. Hoggaa namni harkatti du'e dhaggeeffadhaa raafatitti waan isaan godhaniin isinitti hima. Hoggaa namni harkatti du'e baasanii fuudhanii darban. Ani waaniin dubbadhu kana waaniin ragaa qabu malee hin dubbadhu. Na dhaggeeffadhaa. Namni raafat keessatti hoggaa isaan harkatti du'e fuudhanii qumaamaadha baasaniiti darban. Ummata keenya na dhaggeeffadhaa. Miikaa qumaamaadhaa yookaan miikaa gaarbeejaa keessa kaayaniiti baasanii darban. Mootummaan ajaa namaa dadhabeeti axaq keessatti fuudhee azzaanitti isaan dabarse. Azzaan irraa fuudheeti raafatitti isaan dabarse. Raafa san keessatti an viidiyoo maree waldaa ittisa godan seeraan alaa fi daldala namaa irratti achi darbeetiin ture. Maal siin jaan hoggaa walloo qaban harargeedha tumsiisan. Hoggaa arsii qaban jimmaadha tumsiisan. Dhaggeeffadhaa waan isaan itti fayyadaman waan isaan ittiin godhan. Ammas nama kana sumuunii takka irraa qabaatanii yookaan maal irraa qabaataniitii miti. Wanni isaan nama kana cafaqaniif harumarraa qabanii cafan. Badriin as taa'u kun ni beeka. Maariif keessa eenyuutu tuchitaa isaanii wajjin rileeshina qabaa. Eenyuutu isaanii wajjin hariiroo tana qabaa. Tokko tokkotti Badriinis ni beeka. Namoonni kun waan akkanatti usanii irraa tatta'anii miti. Ilmaan namaa lafarraa dhumanii jiran. Wanni kun waan amma akkanatti usanii tatta'anii kumaandara balu ga'anii. Yeroo kana dubbisaa dubbii obsaan irratti. Ana seeqaa haa dubbatu malee obsaan Tuuri madaatee saniin isin tuqe anas nama narrabsinni giddaa us tabuuga dhiiga namaa dhugu us warra dhiiga namaa dhugu obsa tokkoffaa dhageeffadhu obsaa keenya nama arrabsuun dhorkaadha maali wanni kuni lubbuu namaa dhiiga namaa baa jiraa miti nuti lubbuu namaa san baraaruuf haqa namaa san achi baasee furmaa'ee rakkoo nama bakka san keessa jiru la Dhagay. Hoggaa widdeellaa tuqan ni usanii isaanii miti bandam khamisii fi bandam anwar irrattuu himata bannee jirra nuti. Ankaleessa laal dhaggeeffadhu ankaleessa qoonsiilaa Awustiraaliyaa jiru. Kawanniidhaa dubbiseetiin ture. Na dhagay us kaasa hin sardaminii us. Isirra guutamte nasruun qabamee jira. Nasruun qabamee jira sinjema nasruu kattooyi waa tura geessami. Tokkummaa qooyi muutii irraa qabadhu obsaan asiyaa fitu diinda miiraan nu keessa jira obsi tokkummaa guutaa kappilis targagga. Tokkummaa. Nasruu sagalee isaatii guutuu sanatti ergitee jirtan argeetiin jira. Aboota akkasatti hidhamtanii duniyaa irraa galtaniiti tokkummaa kana shakkiin godhini ta'i. Kana shakkiin godhini ilmaan namaa kanarra qabdan. Osoo obsaa dubbadhuufiti obsaa irraa gisee namni jiru kun anas shemma damiina keessanii damiinaan nu keessa jira isallee kabaja arral wanta godha namuu saraa sagalee wala faana fuudhu wala faana. Deefatina obsaa walla geeffadhaa billaalee wanni tun lubbuu namaatiif dhiiga namaatiif hin barbaachisu akkuma haatee ilma jettee si eeggattutti har'a lubbuun achii ba'aa jirtu sun ilmuma jettee si eeggatte boruu haatittiin oola jettee akkuma haate haraam namaatiif waan namaa gabbuuftanii sharmuuxummaa isinitti oolaa jirtu kanatti namni sin achi lubbuu baaftan kun haati boruutti oola jettee abdiin eegaa turte namni achi lubbuu baaftanii baaratti hara kana waan ati qaama citteessisan kun nama haati abdii boru eeggachaa turte sabaraa tortoodha eeggadha jaalatanii jibbitanii har'a waggaa dhibbooli fudhanna malee wanni sun buqqaatti ni buqqaatti waliigallee bakka sanii buqqaasuuf har'aas boruus qophiidha obsaan eeggadha sagalee keessan. Urade nuti nu bira amma ganama sa'a lama dalagaadhaan seenuudhaaf deema dhaggeeffadhaa waan takka qofaan isin himeetiin ammaan tana kutaa isinirraayi. Namoonni bakka san irratti waan kana dalaguudha jiran guutuun isiidhaa. Warri karaarra deemu maallaqa irraa qabaatanii yookaan maallaqa wanni. Obsaa viidiyoo cufi pilis obsaa viidiyoonis. Hayyee na dhagayi warri maallaqa namarraa buusu jiru kuni
nama kana taariba oofaniitii miti waa takka itti lafaaniitii miti kararraa haqanqaalanii waan kana buusan fakkeenyaaf amma Ahmaddiin mormisaa capheeti mukallaadhatti dooraala humsa galiin makiinaa taajuudhaatii gadaan gale makiinaan isaan gadaan galte tun makiinaa haraamiin bitamte mormisaa caphe tunni jirti moo hin jirtu jaadhaale maaliif jennaan rabbiin hoggaa kuna lubbuun baatu saraara diimaa dabarte rabbiin si ajjeesa jechuu barbaadeen kanaafuu kana keessa wanni kijibaa takka hin jirtu ummata kana jala gadhadhaabannee keessaa fi alatti irratti hojjechuun dhaamsa Oromoo hundaa ta'uudha qabdiin isiniin jaagalatooma ulfaadhaadhaa hin qirqixaminaa ogaa wanni takka isin dhufte. Okay, mudii qabadhooti tokkummaa dubbadhu meema mudii rakasi. Hayyee. Khamis maal jette meeree maal dubbachuu barbaade dubbadhu. Wanni nan dubbachuu barbaade amma dubbii obsaa Yusuf Jeetan irratti amma Hussein Maabaraa maqaan dalaala guutuu kaa'anii ture kun dhageeffadhu Hussein Maabaraa qofaa miti nama baay'ee dubbatamee jira tana durallee nama baay'ee namni hawaalaa tana dalagu garuu namni nama kanaa dhimmamu ogummaa Hussein Maabaraa galata leedaati Hussein Maabaraa sibira jira isa nu abbaasime Hussein Maabaraa nu abbaase kutak sibira jira Hussein Maabaraa ni fitadda Hussein Maabaraa nama jallaaba kana yeroo jalqabaati bara waggaa jaan irraa dalagu jiru Hussein jallaaba bakka saniiti hogganaa kan Hussein hogganamuun anas Sheikh Muhammad Damiina kanaan hogganama hijitiin bakka sanii guutuun nu galee jire laakiin ammoo Hussein Maabaraa abbaa bicha bakka saniiti hubadhu dameetu irraa face Hussein jala dalaganiiti Hussein damee irraa godhachi baqan namni malaafa kireesseef arabaa walii galchiisee godhu Hussein Maabaraati namni gartee immoo Hussein Maabaraa ammaaf namuun dallee gaafanee turre harka muraasa keessaa qaba harki isaa dhiiga garuu keessaa qaba ummanni kun ammoo Hussein Maabaraatiif akka nama gartee mana kiraa irraa kafaruutti gibira irraa kafala Hussein irratti aangoo qaba bakka sanii mootummaan isaanii isa Hussein Oromummaa sun boru gaafa duute isin doran haqarraa isin dabina. Osoon hin fixatin wanna goote Hussein Maabaraa hidandaha bakka itti hin danda'u. Gaafni inni anas sheekhaan beeka gaafa namni bakka takka jiru yeroo ammaa tana garuu namni bakka meeqatti dafa'ee jira. Hussein bakka biraa jira hawaalaa dalagu bakka biraa jira adda facee jira namni gaafa immoo anas sheekaa faan irra qabsaa turan san ni danda'ama maalii fi namni bakka takka jira waan ta'eef deebi immoo obsaan dubbii obsaan jirratti obsaan ni soba dhaggeeffadhu namni nama ajjeesee akkasii nama darbu hin jiru namni ajjeesee namni dhiiga isaa nama sanii baasaa ture Hussein Maabaraa Nuuraddiin jara kana nama san to'annaa jala olchee nama san akka awwaalamu akka gandini sabbaru namni godhaa ture jara kana jechuudha. Dhaggeeffadhu akka namaa dhoosuu sirrii miti. Akka nama hidhe sun Hussein nama tokko kamichiyyoo takkitti nama lamaan guddeetan sani hidhame tokko sammilee Hussein nagar. Hedduudha niin dubbatamani malee hedduu namni inni akkasitti isaan to'annaa jala olchanii Nuuraddiinii fi Hussein waan kana irratti hojjechaa turan. Hedduudha. Deebi immoo Nuuraddiin edaa hawaalaa dalageettan hawaalaan dalaguu musallamaata ziyaa gursunfaanuu dhagaa baanaa turan. Dhaggeeffadhu haa ta'u wanni kun ni jira garuu ta'ee as keessatti namni maallaqaas buufachaatuma nama kana dhiiga isaa wanta godhaa ture tokko Hussein Maabaraa lama Nuuraddiin warri isa jalaatis ni jiran haqa namaa dhoofisuu sirrii miti. Anas sheekaa quba qabaa anas sheekaa irraa dhaga'uu dandeessan dhaggeeffadhu. Fixadhe. Okay, amma tokkummaa waan si gaafadha asirratti wanna sana akkam goonee akkam buqqo ammaan tana wanni dabre amma takutte silaawii taka buufame amma xariini maskiina kan akkatti lubbuun baraaramuu danda'u amma namni sin amma hawaalaa irraa buusaa jirtan kun qabaatanii maallaqa isiniif dhuguma rabbisan tokkummaa dhugaa dubbanne biyya teenya san ni beektan isin gaafa jalqabaa gaafate mana keessanii baate akkatti baate tuni ni beekta namuu gaafa biyya osoo waa qabaate kumi dhibbi lameen irra gartee isin hawaalchiftan kun osoo haadha abbaan sun qabaatte maa biyya ka dhufuu hin danda'u maaliif jennaan kophee carqii bitee kophee carqiidha yookaan waan fedhe bitee magaalaa geessee qarshii takka lamarra barbaade
ما إيه خمر بلا ما سنو أباتو بيجانا في دي إسنا جتا والش ساجرتن ما لين إسنا سنا والش ساجرتن كوني هو هوريك أباتني غرغرني تيمتي لفا خريسانيتي منا ساني قباني فراشة فتني والله وبالله رجال نبي رجل نما انت تقالتي تكا هرجع ورا رجع با ورا كارساتي نما منا توكو تشاك بدو خريسيتي مالا كوما دبل مرة تكا كوما دبل مرة تكا كوما دبل بوفتي منا في خريسي أما على بلتي منا نما خسيرة تجرا نمني سر أبو ساير تنكوني نما أكنا خنا رجع ورا كنا خنا هل لي كم غونة فرماني هادوفو إسنو مان جمع خيسني ميا كم جتمي دوغ مرة بيسنين isni kun akkuma namni sin cafaytan sun haa akkuma haatite ilmooti yettee si abdattutti warra sunis haadheettee abdatti halli maali mee isinummaan furmaanni ummata kanaa kattiin barbaadamu akkamitti wanni sun achi ka'uu danda'a naa deebisi gaafii kana. Aboot harka dubbadhu mee muraade. Tole siifin deebisee. Tokkummaa kunaa deebisee obsime. Carraan kiyyaa. Tokkummaa naa deebisee. Amma wanni dabre jira. Muraadee Dabbal waan kana kaasuu keetiif Oromoon hundi si galatoomfata. Galatoome garuu haala amma obsaa Yuusufaan asirra ba'anii nama arrabsanii maal jedhan kanaan hin dhaabbatu. Waan akka inni itti dhaabbatu. Dhugumatti nama hunda bira gurbaan kun galata qaba. Waan kan hundi isaa fide waan ta'eef. Hattuun ammoo agandaa barbaadaaf oo manaatiif takka ammoo wardiyaa aanaa sii dhaabbachuudhaaf gaafa namni tokko ganda sii keessaa wanta akka balleesse gabbaatee idee gochuu haa namni nama ol galche kun Dabbal itti gaafatamaa Oromooti itti gaafatamaa Oromoo yamani namni nama ol galche kun. Ol galchee jira. Ammee qajeelu kunis keeriyaa nama jaamu kana niin beeku jechuudhaan ol galchee ammoo Dabinni anas itti gaafatamaa Oromoo yamani kan nama ol baase kun. Mee isi gara nagaa arguutti jiru baran. Kun ola anas kana ol baase jiru. Harka ol baaseetiin jira. Okay, ol baase jira. Dabbal yeroo takka carraa kan dandeessaa uummata kan asirratti isinii maati. Uummata kana hunda Hamza. Nama jaamu niin beeku jettee miti jettee ammee. Mee warreen mool seentaa kun eenyu beeku? Assalaamu alaikum ummata keenya. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi. Barree bunaa dabee wannitini awooda dhiisa kana maal jina asirraa haasawti. Khalaas deemi mallatte inseenu ambaasaadar biraanii ka'aaro. Inseenu. Dhagayi. Ayyee. Ayyee Ahmed dubbadhu. Ayyee Dabbal assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hundi keessa. Waalaikum salaam warahmatullahi.